diina Oromoo taate kanarraas bubbaafamanii Oromoon cabu yeroo ichisanii argina waan ta'eef Oromoo keenya immoo baay'een isaanii maaltu ta'e Taaddasa Birruunoo eenyatteen irra jaarraa 21ffaa keessatti deebisuu nama hin dandeenye warra asirratti miidiyaa qabbanatee asirra shubbisaa jiru kun hudduu isaa galchee jira. Maaliif Oromoo beekte yaadoko jibbu warra jaalala Oromoo qabaatteeti waan hin taane gadi albaati Oromoon amantaadhaan du'aa jireetti uummata keenya immoo amma siyaasaan nu fixuu dadhabnaa amantaan nu fixuu barbaadan bara. Akka siyaasaatti Oromoon duguuggamee dhumuu dinnaan amma immoo dubbii akka amantaatti fidanii hirsi barsi keenya akka wal duguugnee dachiirra wal fixu amantaadha jettee gadi albaati. Maali amantaa uummanni lola walitti bane? Uummanni lola walitti hin banne bara. Otoo uummanni lola walitti bane okay uummata lola walitti bane san keessa wal miidhuu danda'a. San keessa amantaatti dubbii zoruu danda'a. Kana warri hidhateetu namarratti gadi roobsaa jiru uummata nagaadhaan waliin jiraatu uummata nagaadhaan harkarraa wal fudhatee nyaatu uummata nagaadhaan wal awwaalu har'a arsii keessa kan jirtu kiristaan har'a arsii keessa kan jiru kiristaan waan hin taane jecha hin taane fokkataa akkana dubbatanii haadha akkanatti boochu kana dirooniidhaan uummata akkanatti gadi roobee ibiddi isa gubaa jiru kana jecha fokkataa jedhanii waan hin taane qaaquuni sun eenyu biratti iyyuu fudhatama hin qabu. Akkuma argitan amma kunoo kun akkatti rukutamaa jira uummanni keenya akkatti dhumaa jira. Manni akkatti gubbachaa jira. Gubbaarraa itti gadi roobaa jira ibiddi. Ibiddi samiidhaa itti gadi roobaa jira. Mootummaan gubbaarraa itti gadi roobsaa jira. Uummata gubbaarraa itti gadi roobaa jiru amantaadhaan du'an jechuun neebar waan fudhatama hin qabne. Namni miti saree nu du'aa jirti warri nu du'aa jira. Nama miti obboleessa koo. Loon du'aa jiran warri du'aa jiran. Dhiifama ganni laamee wanti jettu kun hunduma wanni sanyii gadaan dubbates asiyaanis ganniinis dubbattu mucoo ishee sabboontuu namoonni isheen dubbachuuf deemtus yaaduma tokkorra dubbannaayu. Nuyi pointiin tuqnee bira darbuu fi haala ittiin dubbii kana wal hubachiifnu irratti walii galuudha malee waan dubbatame irra deebi'uu odoo hin taane dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namoonni. Rakkoon isaanii guddaa walii galuu dhabuudha. Nu keessammoo waan ta'eef biraa jeeqa. Yaa maal jechuu barbaadeen sitti fakkaate Oromoo kana keessa waa baay'eetu jira. Kanaaf akkaataatti wal hubatanii wal hubachuun barbaachisaadha. Kallattii hundumaan jechuu barbaadeen anillee waa baay'ee biyya keessa taa'ee waan addaa waan qeeqa biraas haasa'uun barbaadu. Inni guddaan fakkeenyaaf amma biyya keessaa yoo fudhanne ta'e raacheen folooyirii hedduu qaba. Irratti gubatee uummanni kun anumarraa kaasee akkamiin akka pitishinii meeqan deebi'eef beekamaadha. Namni kun immoo eenyudha? Maaliif Oromoon jibbamaa? Maaliif Oromoon rakkatamaa jedhu keessatti Oromoodhaaf sagalee ta'uun dirqama. Mootummaadhaaf galabbatamu maalaa ta'u maalaa ta'u jedhanii miti. Eenyutuyyuu rakkoo qabaa maal ta'uu qabaata kan jedhuuf namoonni immoo gidduu deemanii holola afaarsanii too'ii achi keessaa fayyadamaa ta'uu barbaadan kuni akkamiin dhaabbachuu qabaa kan jedhan holola namootaa kana akkamiin falsifaayi gochuun danda'ama kan jedhu irratti deemamuutu irra jiraata. Jechuuf kaaseen malee namoonni fakkeenyaaf asirratti bahee namni dhuunfaan tokko amantiidhaan ajjeesanii Amaara du'e Oromoo du'e Kiristaana du'e Musliima du'e kan jedhu. Baata yoo ta'e nama 200 amansiisee jechuudha sagalee tokkoon kanaaf sooshaal miidiyaan kun folooyirii isaa faayidaan inni qabaatu jechuu barbaadeen I don't know baay'ee yoon RSS dhiifama naa godhaa galatooma. Love is part kan jedhu kun itti fufi. Galatooma carraa naa kennu keessanii fi ani gama kiyyaan maal jechuu barbaade xiqqoo yaadni kiyyaa keessaniin faallaa ta'uu mala. Faallaa waan jedhu waa'ee saba kanarraa adda ta'e miti. Waa'ee miidiyaa kanaan dubbachuu barbaada. Miidiyaan ammoo sagaleedha. Yoo itti fayyadamne guddaa qaba. Yoo nuti warrumti amma fakkeenyaa fi warri miidiyaa kana fayyadamaa jiru personaali persentiin irra caalu qubee jenereeshinii kana. Qubeen jenereeshiniin kun iyyuu waliigaltee hin qabnu miidiyaa kana irratti gara lafatti gadi bu'uuf osoo waliigaltee qabaanne warra ofuma keenya feemees goonee foloo baay'ee isaaniif goonee nu kan abaaboo itti laatu nu kan giiftii itti laatu nu
kan foloo godhuuf kan taaptaap godhuuf waa'ee uummataa mana gannitti waa'een uummataa kan dubbatamu yoo dubbatama ta'e nama xiqqishuudha kan dhageeffatu mana abbaa abdii dhaqaa ilaala hoo xiqqaate nama 4,000 5,000 6,000 mana sanitti maaltu dubbatama qoosa hudduu faranjii ilaalu harma isaanii mootermololii maalii jee ilaaluudha garuu nu kaachi jala taa'ee taaptaap godhu haati keenya biyya keessatti kan miidhamaa jiru kan bu'aa jiru kan manni irra gubataa jiru kana yaaduu dhiisneeti qoosa inni achirratti qoosuuf qofa daawwachuuf achitti abaaboo itti laataa'u bullaa halkan guutuu jechuudha. Rakkoon jiru kana inni tokko kana dhooguuf maal gochuu qabna akkuma ganniin jettee ummata feemees ta'ee ol bahee sagalee qabu kana ummata sagaleen ta'u taanaan foloo keenya irraa deeffachuudha intini gochuudha kanarratti haa hirmaannuu jabaadhaa haasaa itti fufaa. Dubbadhu jibbaat. Tole galatoomaadha maaliif jennaan haa'ima haasofni keenya ammoo bakkaan ba'uudhaaf kan miidiirra taa'eeti oduu harkaan luka qabu kadhatu takka lama jedhaatiin isaan kanneen irratti hojjechuuf isaan kanneen balleessuudha miidiyaa kanarra dhugama isinitti maal hin sodaatinaa Oromoo. Batilee abaaruu barbaadu warra Ameerikaa teettanii leencatti kennita waaqa sodaadhaan taa'ame hiyyeessaaf kenna birisa walitti haxxaraaqamaa hiyyeessa biyya keessaatiif darba waaqa sodaadha. Nun qabnuuf homaan qabnu nuti bira yarabaa teenne isin warri leenci cabsitanii darbitan nama akkanaa kana goobsitanii nama hojii dhooggatanii leenci darbitan biliis dhaabbadhaadha. Asii asirra deddeemtee waan biraa dubbattu dhugaa rabbi jechuudha. Karama kamiinuu hafuura isii dhaamsuudha jechuudha. Hafuura isii dhaamuu qaba jechuudha. Oromoon akka Oromootitti gaafa shawaan ibiddaan gubattu, gaafa salaalee ibiddaan gubattu, wallagni ibiddaan gubattu baateen dubbanne yoo wanta tokko dhufe sababuma amantii waan adda addaatiin kaasanii uummata fashaleessanii uummata adda facaasuudhaaf baanii ka sagaleen ta'an waan biraa dubbatanii rabbi naa nyaatu of eeggannoo haa godhan. Dhugaa rabbii jechuudha. Rabbi walitti nu baasa jechuudha. Kijibduu asirra deddeebitee waan biraa dubbattu amma booda jechuudha. Anis miidiyaa irraa badee jira. Walaa eeggannu. Dhiiga sabaa irratti akka hin qoosne. Dhiiga sabaa irratti qoosamutu jira. Qoosaan kun immoo bira darbee jira. Amma dadhabnee jira. Kanaafi warroonni biyya alaa jirtan biliis waaqa sodaadhaa hin kennina. Leenca dhiisa ababaa hin kennina. Hin kennina. Bakka isii asirra teessee har'a maqaa dha'u mana kamiin keessattuu sirbaa turan jechuudha. Mana hunda keessattuu sirbaa ture jechuudha. Qeema sanii kan baan ijoollee maqee sanii baatetu sirbaa turte jechuudha. Kana kan afaanii fi duuba addan beekne gadi ba'anii daalla jedhanii kana barka duubaa fi fuulduraaf afoo isaan beekne nutti gabbaasanii nutti dhiisaa turan jechuudha. Kanaafuu biliis walii haayaan walii yaanu taanaan nama 300 nama 200 yookaan nama 100 bichaa nu barbaachisa. Biyyee isaan naquuf takka takka. Nama 100 yookaan nama 200 bichaa nu barbaachisa nuti. Isaan irratti sa'aatii maa riippoortiitti 10 sa'aatiitti banatanitti akka asirratti ababaan kan godhu nama 100 nama 200 qofa nu barbaachisa. Kuni armijaan keenya kanarratti baleen taatu jechuudha warroota asirratti kadhataa ooltu. Nama 100 yookaan nama 200 nu barbaachisa. Saniin ala qilee isii naquudha takka takkaan jechuudha. Bakka oomti fidduun jiru. Nurratti goobsinee ofumarratti goobsinee ofumaa ababaatti kennee ofumaa laayikii goonee fitti dhiiga sabaarratti nurratti dhiisitti ababaa geettee nurratti dooktorii fi jinnii nuun jetti kakutaa 2-3 baranne jechuudha. Kanaafuu jinnii isaanii san qabatanii deeman malee amma booda walirra ilaaluun hin taatu. Hoo dhugama ijoolleen biyya arabaa dhiisata ijoolleen biyya arabaa bichaan qilee sisseesisti dhageeffadha. Kana booda dhugaa rabbi armijaan isin fudhachuu qabdanii jalattii sanatti sa'aatiin akkuma isaan banatti riippoortii irra godhuudha. Kuni armijaa keenya isa duraati. Warra biyya alaa gin isin kadhannee jira. Biliis ababaallee hin kennina. Waaqa sodaadha. Nuti ooyyuu hin qabnuufu. Mana ijaarannee nurratti gubuu jira waan ta'eedhaaf. Galatooma kanarra dubbachuuf faayidaa hin qabu. Ayee galatoomii Akkam ooltan? qo'ee mul'ata nama si dursuu jira nama si dursuu kennine dubbatte. Galatoomii asuma warra giifterootaa qofa miti warri jala deemtanii sheer gootanii taap gootanii achi maraattanii abaluu du'ee abaluu akkas ta'e jettanis dhaabaadha. Hundiyyuu walumaa galee haa dhaabu. Sabboontu itti fufi itti achi.